Barattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kanneen hordoftoota man'ee beekumsaa taatan hundumti keessanuu nageenya Rabbii keessa jiraadhaa isiniin jecha kun boqonnaa shanaffaa waa'ee respiratory systemii faarmaakooloojii faarmaasii keessaa jechuudha. Har'a kan nuti waliin ilaallu respiratory systemiidha. Respiratory system jechuun waan beekamaadha. Maaliif respiration jechuun qilleensa gara keessaa fudhachuu fi gara alaatti fudhachuu waan ta'eedhaaf sirna argansuu jechuudha. The respiratory system brings oxygen into the body. Hojiin inni dalagu maali? Respiratory system jechuun qilleensa gara keessaatti galchuudha. Qilleensa gara keessaatti galchuudhaa fi through inhalation karaa argansuu yookaan afuura ol fudhachuutiin and expel carbon dioxide immoo baasuudha. Through what? Exhalation. Karuma gabaabduudhaan respiratory system waa lama of keessaa qaba. Inhalation and exhalation. Inhalation jechuun enter the oxygen to the lung. Oxygenii gara keessaatti fudhachuutu inhalation jedhama. Inhalation jedhama jechuudha. Oxygenii gara alaatti baasuun immoo exhalation jedhama. Kanuma lameen qofa of keessaa qaba. Respiration jechuun immoo hiikni isaa maali yoo jenne respiration jechuun the exchange of gas wal jijjiirraa gaazotaa jechuudha. Jijjiirraa gaazotaa jechuudha. Breathing in of air through the respiratory tract. Karaa respiratory tractiitiin oxygenii ni fuunu yookaan ni argan. Yeroo argannu uptake of oxygen from the lung. Yeroo argansuu geggeessinu oxygenii gara sombaatti gaddabarsina. Transport of oxygen through the body in the bloodstream. San booda oxygeniin somba keessa erga dhaqee jedhee achi keessatti hin hafu. Karaa hidda dhiigaatiin alveolaa keessaan iyyoo bloodstreamitti deebi'a. Bloodstreamii keessaan heertiitti deebi'a. Heertii keessaan karaa hortaatiin qaamaaf raabsamaa jechuudha. Main pointii kataate qofitii as keessatti ilaalla. Hunda jala deemaan oolu jechuudha. Respiratory conduct system brings air to the respiratory portion. The respiratory and the digestive systems are connected. Respiratory systemii fi sirni bullaa'insa nyaataadhaa wal qabateetiyyuu dalaga. Akkasuma orgaanota keenya keessaallee kan waliin qaban ni qaban. Fakkeenyaaf throat and the mouth gurorroo kan nuti jennu liqimsituunii fi afaan jechuun respiratory systemiidhaafis fayyada, digestive systemiidhaafis fayyada. Nyaata karuma afaanii kanaan nyaanna digestive system. Qilleensas irra guddeessa funyaanaa fudhatamu malee afaanis ni fudhanna. Inhalation. Throatiinis akkasuma gurorroon kun jechuudha. Throat gaafa jennu kanii fi asitti argamtu jechuudha. Naannoo kanatti kan argamtu jechuudha. Naannoo kanatti kan argamtu kana. Tiraakiyaa kanaa gaditti. Isiin kun waa lamaaf fayyaddi. Tokkoffaa nyaata gad dabarsuufis ni fayyaddi, qilleensa dabarsuufis ni fayyaddi. Qilleensa dabarsuufis, nyaata dabarsuufis ni fayyaddi. Gadoo kana kan akkas gad deemu kun isoofagasiidha. Throatiin bikka kana jirti ilaal, bikka kana Adam saampil kan jedhaniin kana jechuudha. Throatiin kun laaraangizii fi tiraakiyaa kana gidduu jechuudha. Yeroonii fi nyaata nyaannu gara biroonkiyaa kana yookaan tiraakiyaa kana akkas cufteetiitu karaa qilleensaa kana cufteetu isoofagasii kana bantee jennaan nyaanni gara garaachaa gad darba. Gaafa nuti argannu immoo gaafa qilleensa fudhannu jechuudha. Gara isoofagasii kana cufteetiitu karaa tiraakiyaa kana bantee qilleensi gara sombaatti gasseena. Bikka kanatti digestive systemiinii fi respiratory systemiinii walitti hidhataniitu dalaguu jechuudha. Akkasumas sistemnummaan isaaniitu wal gargaaree dalaga. When we eat any food, nyaata fedhe yoo nyaannee jennee that it must be digested. Dirqama ni caccaba yookaan ni bullaa. Maybe protein, carbohydrate, fats, and so on. Hundisaatu
caccabuu barbaada. Caccabuudhaaf energy barbaada. To energy produce oxygen is necessary. Oxygen immoo barbaachisaadha. Karaa kanaatiinis respiratory systemiinii fi digestive systemiin wal qabatanii deemanii jechuudha. The mouth is conducting system to the larynx. It is moisturized air. Qilleensa alaa nuti fudhannu kun goggogaadha. Qilleensi kun afaan keessatti kan dhaqeetu jiidha jechuudha. Afaan keessatti. Akkasuma warms ni owwalleeti. Qilleensa alaa seenu kun qabbanaadha. Kallattumaa yoo seenee jedhee somba miidhuu danda'a. Sababa kanaatii fi maawudiin qilleensa nuti alaa fudhanne moisture jiisuudhaa fi owwisuu keessatti gahee qaba. What is different between nose and the mouth? Garaagarummaan respiratory system irratti garaagarummaan afaaniin arganuu fi funyaaniin arganuudha maali? Funyaan gahee sadii qaba. Qooda sadii qaba yookaan waa sadii dalaga. Afaan garuu wooma lama qofaa dalaga. Afaan tokkitti moistures air qilleensa kana laaffisuu yookaan jiisuu fi warm owwisuu kana qofaa dalaguu danda'a. But it haven't removed particular debris. Wantoota gara qilleensaa wajjin gara qaama kan keenyaatti seenan san filter godhee baasuu hin danda'u. But nose is can. Funyaan garuu ni danda'a. Funyaan waa sadii dalaga. Moisture, warm, and remove particular filtration kan nuti jennu san jechuudha. Waa sadeen kana dalaga. Funyaan. Qilleensa alaa seene kana ni jiisa. Mukasii waan of keessaa qabu jecha ni jiisa. Akkasuma ni owwisa. Akkasumallee filtrationis ni dalaga. Kun dalagaa funyaaniiti. Orgaanii isaa immoo yoo ilaalle respiratory system kana jechuudha. Respiratory systemiin bakka lamatti qoodama orgaanii isaa jechuudha. Upper respiratory tract and lower respiratory tract. Upper respiratory tractiin koomaniitti waa afur qaba. Lawarii wajjin yoo kalawariidha wajjin qixxee walitti qabanii wajjin yoo walitti idaan immoo shan qaba. Nasal cavity banaa funyaanii kana jechuudha. Nares, pharynx, larynx, trachea. Those are noun upper respiratory tract jedhamanii waamamu warri kun. Which is lower respiratory tract kami yoo jenne immoo bronchus, bronchioles. Bronchus gaafa jennu guddaa trachea irraa gad dhufee tracheaan isa gadoo deemu kana jechuudha. Bifa C-shape kan qabu jechuudha. C-shape gaafa asii achi ilaaltu C-shape qaba. Keessoo isaatiin immoo U-shape qaba jechuudha. Keessoo isaatiin. Akkuma asii achi ilaaluu jirtan asii achi maramee jira. Bifa C-shape jechuudha. Keessoon isaa garuu U-shape fakkaatee jira. Inni kun trachea jedhama. Trachea kanarraa gad dhufeetu dameen guddaan asiin gasseenu kun maal jedhama? Bronchus jedhama jechuudha. Bronchus. Xixiqqaan bronchus guddaa kanarraa immoo akkas gara damee alveolaatti gassee seenu kun immoo maal jedhama? Bronchioles jedhama. Bronchiol. Dameen xiqqaan sun immoo maal jedhama? Alveola jedhama jechuudha. Kun fakkeenyaaf amma gaafa damee xiqqaa kana qofitii keessaa kutnee akka kanattiin agarsiifnu akka kanattaa jechuudha. Akka kanattaa. Inni kun ofii isaatii maaliif keessaa qaba? Capillariin asuma keessa jira, red blood celliin asuma keessa jira, alveolar capillary membrane illee ni jira. Bakki exchange of gaasii jedhamee yaamamu bakki gaazonni itti wal jijjiiran eessa jennaani? Alveolar capillary kana keessatti wal jijjiiru. Alveolar capillary kun orgaanii isaa gabaabinaan yeroo irraa dubbannu kana fakkaata. Gaafa function isaatti deebinu the mouth and the nose work together. Afaanii fi funyaan wal gargaaranii dalagu. To provide dhiyeessuuf jecha back up volume and redundant source of air supply. Qilleensa supply jechuun kan nuti fudhannu jechuudha. Qilleensa gara keessaatti fudhatamu kana yookaan kanii fi qaama ilma namaatiin barbaachisu kan sirreessanii tartiibessanii orgaanotaaf seelotaan ga'uudhaaf wal gargaaraniitu dalagu jechuudha. Line with mucous membrane that have called turbinate or quncee.
Turbinate provide extra surface area to warm and moisture air. Funyaan keessatti kan argama jechuudha. The nose is lined. Funyaan sarara wayii qaba. With mucous membrane. Membrane lallaafaadhaa wajjin sarara ta'e wayii qaba. That have folds called turbinates or qonce kan jedhamu qaba jechuudha. Qonce or turbinate kan jedhamu. Turbinating kun maal fayyadaa jennaan? Provide extra surface area to warm. Area gara alaatiin mul'attu rifeensa wayii fakkaattutu jira. Isiinuu maaliif fayyadi jennaan? Filtreeshiniidhaaf fi warmeeshiniidhaaf fayyaddi. Uwwisuudhaaf fi qulqulleessuudhaaf. The mucus covering the turbinate is sticky and cuts dirty and other foreign elements. Wantoota elementoota gara alaarraa gara keessatti seenan san maal godha? Cuts ni dhaabachuudha qabe. Dirty which are then swallowed or blown out bifa atteffachuutiin gara alaatti dhabamsiifamu jechuu jirri kun. The nasopharyngeal means nasopharyngeal jechuun gulf or throat jechuun have the same function as the nose. Funyaani wajjin dalagaa wal fakkaata qaba. But it has a large garuu isarra guddaadha. The oropharyngeal is the back of the mouth. Afaan gara dudduubaatiyyuu oropharyngeal jedhama jechuudha. The epiglottis cover the trachea during swallowing. Epiglottis jedhamti. Wanni tracheadhaa fi esophagus adda eegdu jechuudha. Esophagus adda eegdu. Epiglottis jedhamti. Epiglottiin kun yeroo nuti nyaata galliqimsuudhaaf deemnu tracheadhattee maal gooti? Cover goote cufti. Gaafa nuti immoo respiration goonu yookaan qilleensa fudhannu immoo esophageal yookaan esophagus kana dhattee cufti jechuudha. The hypopharynx is the lowest part of the pharynx. Partiin pharynx inni jala maal jedhame yaamama? Hypopharynx jedhameetu yaamama jechuudha. Okay. The respiratory system includes the nasal cavity, pharynx, trachea kan nuti amma suuraa irratti dubbanne jechuudha. Gabaabinaan bikka tana jabeessitanii qabachuu qabdan. Bikka kana jabeessitanii qabachuu qabdan. Kamiini? Bikkattii kana. Maal jetti? Enters into the nose. It is warm, moistened and filtered. Dalagaan funyaanii qilleensi, for example, siyoo sirriitti yookaan fatanaa irratti akkas jedhee dhufuu mala. Which of our organ is warm, moisture and filter of air? A, nose, B, mouth, C, trachea, D, bronchiole. Which is nose. Nose. Inside the lung, the bronchial tubes branch out and lead the alveolar sacs that are the site of gas exchange. Kunis yeroo hedduu siyoo sirratti ni dhufti. Maal jette? Bakki waljijjiirraa gaazotaa itti geggeeffamu eessa? Alveolar sac kana jechuudha. The lung have a specialized tissue called alveoli that are responsible for the exchange of gas between the blood and inhaled air. Somba keessa bootaa qopheeffamaa takkaa jira. Tissue tokko. Tissue sun maal jedhamee yaamama? Alveoli jedhamee yaamama. That are alveoliin sun responsible. Deebisaa kennuu kan danda'udha. For the exchange of gas. Waljijjiirraa gaazotaatiif deebisaa gaarii kan kennu isa kanadha. Between the blood and the inhaled air. Qilleensa gara keessatti fudhatamee fi dhiiga jidduutti waljijjiirraan gaazii akka geggeeffamu kan taasisu isa kana jechuudha. The respiratory system performs the following function. Dalagaa respiratory systemii maali? Maal nu fayyadan? Tokkoffaan, it takes up oxygen for transport in the blood to the cell. Respiratory systemii kan inni nu fayyadu oksijiinii alaa fudhanne seensifne transportee geejjibee gara hidda dhiigaa yookaan gara dhiigaatti dabaluudha. Dhiigni immoo fuudhee gara seelotaatiif geessuudha. Gaheen isaa guddaan kana.
plus carbon dioxide akkasuma immoo carbon dioxide waste from cellular metabolism. Gaafa seeliin hundi metabolismii geggeessa. Mitochondria keessatti jechuudha. Gaafa mitochondria keessatti digestive systemiin geggeeffamu metabolismiin gaafa geggeeffamu jechuudha. Bishaan carbon dioxide dhaa fi energy tu oomishama. Energyin seeliyuma sanaaf hafa. Bishaanis maybe ni hafa gaaf garii. Gaafa garuu fluid excess ta'ee jedhee gaafa baafamu ni jira jechuudha. Akka diuretic sanaan jechuudha. Hanga sana ta'etti qaamuma keessa turuu danda'a. Kaapiraan carbon dioxide garuu must be removed. Dirqama baafamuu qabu. Yoo qaama kan keenya keessaa hin baafamin carbon dioxide ni tuulama. Carbon dioxide maal qaba of keessaa? Bicarbonate malee oomisha. Bicarbonate oomishame jechuun immoo qaamni kan keenya maal ta'a jechuudha? Basic ta'a jechuudha. Humnaa ol pH isaa jechuudha. Gaafa san toxicity ol aanaa qaama keenya irratti geessisuu danda'a. Sababa kanaatiif must be removed baafamuu qaba. Kana kan baasu gaa eenyu baasa? Respiratory systemidha. It help regulate acid base balance kan nuti jennuuf kana. Jennuuf kana respiratory systemin acid base balance qaama kan keenya eeg through the bicarbonate buffer system. Carbon dioxide ba'uu baannaan maal oomisha jenne? Bicarbonate oomisha. Bicarbonate kun immoo qaama kan keenya toxicity godha. Summaawaa taasisa. Kanaafuu yooniif bahee hangi barbaachisu qofaan hafee jedhee qaamni kan keenya acid base balance isaa maal ta'a? Imbalance normal ta'a jechuudha. Erga functionii isaatii fi dalagaalee isaa muraasa hanganatti erga ilaallee drug acting on respiratory system gabaabsan ilaalla jechuudha. This chapter will focus boqonnaan kun kan inni irratti xiyyeeffatu on drug used to treat some dhukkuboota tokko tokko kanii fi more common disorder ka ta'an tokko tokko dhaabbata akka ta'an affecting the respiratory system kan miidhan particularly fakkeenya bronchial asthma kan nuti jennu fakkeenyaaf cough qufaafa and congestion associated with certain respiratory system jechuudha. Dhukkuboonni respiratory systemii huban akkaataa kanaan ilaaluu dandeenya fakkeenyaaf allergy, function, heredity, environment. Allergic, infection, environment dhaa fi heredity. Allergic jechuun allergikiin maalidha? Antigen antibody reactionidhaan waan uumamudha. Like inflammation. Inflammation garagar ta'us. Infectioniin immoo bakteeriyaa ta'uu danda'a, vaayirasii ta'uu danda'a, waa birootiin qaamni kan keenya contaminate ta'ee saaxilamu. Environment jechuun immoo wantoonni smell bad faa ta'uu danda'a. Not only smell bad. Good smell. Shurukkaan akkaan shurukkaa wayii yeroo takka takka namoota asmii qaban fakkeenyaaf itti kaasa. Namoonni asmii qaban shittoo yookaan axira fakkeenyaaf namni facaafatee bira yoo dabree jedhee ammuma saayinsii alarjii itti kaa'anii cufama. Hereditiin immoo kan dhalootaan daddarbu jechuudha. Kan dhalootaan daddarbudha. Infekshinii gaafa jennu maybe akkuma nuti amma jennee vaayirasii ta'uu danda'a, fangasii ta'uu danda'a, bakteeriyaa ta'uu danda'a, saayinasiitii ta'uu danda'a, aranziitii ta'uu danda'a, waan akkasii jechuudha. Environment gaafa jennu immoo environment factoriin smoke, sigaaraa fa'aa aarsuu, keemikaalota shurukkaa jabaa qaban fa'aa, sibiilota fa'aa, gaazii fokkataa fa'aa, qilleensa jechuu gaaziin. Jarri kun maal jedhamanii yaamamu? Environmental factor jedhamaniitu waamamu. Kan duraa kun immoo infection factor jedhameetu yaamama. Corazia. Kabiraan coraziadha. Fakkeenya san keessaa
yookaan dhukkuboota biroonkiyaa haa ta'u alveolaa haa ta'u warreen sirna argansuu miidhan keessaa inni hamaa fi guddaa yeroo hedduu kan namni ittiin dhiphatu bronchial asthma kan jedhamu sana jechuudha. Asthma is chronic inflammatory disease. Inflammation irraa dhufa asmaan kun jechuudha. Asmiin kun inflammation irraa iyyuu dhufa yeroo hedduu jechuudha. Inflammation irraa dhufa. Disease of the airways characterized by increased responsiveness of the trachea bronchial tree. Tracheal bronchia kan nuti jennu kan trachea irraa gad dhufee kara bronchiaatti gad deemee jedhu santu responsiin isaa ol aanaa ta'a. Deebisaan inni kennu. Waan fakkeenyaaf aarri fedhe fakkeenyaaf nama tokko mana tokko keessatti kan walumaan jiran inni tokko asmii qaba tokko asmii qabu. Kan asmii qabne kun aarri kun wooma takka ittiin fakkaatu. Garuu kan asmii qabu sun maal ta'a? Aggressive. Qaamni isaa kun bakka ni aara dafee response godha dafee jechuudha. Asmii responsiivii sana ol dabala. Akkuma fakkeenyaaf nama tokko nama lama ta'anii jiru dubbii wal fakkaataa itti dubbatte. Dubbii wal fakkaataa itti dubbatte. Inni tokko dubbii kan keessanaan hedduu aare. Maybe jecha san fakkaatuun duraan miidhameera ta'uu danda'a. Wanni aareef. Inni tokko immoo uumaatti hin fakkaanne inni taa'e. Like of the person positive asthma patient and the negative asthma patient. Akkuma naman dhukkuba asmaatiin qabamee jiruutii fi qabamee hin jirreeti. Wanuma tokkicha keessa ta'anii aarri saayituma wal fakkaataadhaan haaluma wal fakkaataadhaan itti dhiyeenyuma wal fakkaataadhaan isaanitti aaree inni tokko garuu aara sana wooma tokko hin miidhamne. Inni tokko garuu funyaan cuqqaalamee dubbachuu dadhabee gara oksijiiniin isa jalaa gadi buuttee dhaqe jechuudha. Kun maali dhagaa? Responsiivii isaa kanatu ol ka'ee jira. Asmiin akkas nama godha. Widespread akkamittiin miidhaa jennaan to allergens and the physical stimulant. Tokkoffaan widespread narrowing of airways that can change severity either spontaneously or as a result of therapy. Tubboon qilleensa naqxu kun imalmaanaatti dhiphatti fakkeenyaaf. Clinically it is characterized by episodical shortness of breath. Hargansuunsaa ni xiqqaata. Usually accompanied by wheezing and the cough. Ni qofaa sagalee xiixii jettu dhageessisa. Chest tightness and rapid respiration are also its symptoms. Common precipitating factors include exposure to cold weather. Sababoonni dhaabbataan warreen kana fiduu danda'an jennee kan nuti lakkoofnu keessaa inni tokko cold weather qilleensa qabbanaawaa. Maaliifi qaamni namaa kun gaafa owwee jedhe relaxation jira. But in the weather of cold, the tissue or the cell membrane is contracts. Walitti gala jechuudha. Namtichi kun asmii qaba sinumoo bronkiyaansaa kun yookaan tracheal bronchioliin kun dhiphatee jira. Daranuu gaafa yeroo qabbanaa immoo ni dhiphata. Sababa kanaatiif jecha namoonni asmii qaban yeroo hedduu kan isaan qufaan galgala yeroo qabbanaatii fi ganama yeroo qabbanni jiru jechuudha. Upper respiratory tract infection like of pneumonia ta'uu danda'a. Or other infection. Upper respiratory tractiin kan akka naasaalii kan nuti sila jennee bronchiaalii kan kun hundi isaaniitu maal ta'uudha? Infectioniidhaan wanni ta'uudha. Saaxilamu. Kabiraan bad smells, shurrukaa fokkataa, exercise, sochii qaamaa fa'aa fakkeenyaaf. Sochii qaamaa mana yoo godhee jedhee maal barbaachisa namni kun? Bronkiyaansa sila maal ta'ee jira? Dhiphatee jira. Garuu immoo gaafa sochii qaamaa godhu kana supply oksijiiniin isaadhaa gad xiqqaata. But demand of oxygen is increase. Hangi oksijiinii inni barbaadu ni dabala. Hangi inni argatu immoo ni xiqqaata. Gaafa wal madaaluu didee jedhu responsii kennuu eegala. Ni qufaasisa. Qilleensa wheezing kan nuti jenna san sagalee xiixi jettu kana dhageessisuu eegala namichi. Itti jabaata jechuu asmiinsaa sun. Injection of drug. Akkasumas dawaalee fudhachuu like aspirin and beta blockers fa'aa. Beta blockers fakkeenyaaf betaan isarratti argamaa jenna. Especially betaatuun jechuu
respiratory system irratti argama. Respiratory system kana maal godha relaxation dalagaa achirratti beektaan jechuudha. When we against it gaafa isa kana stimul goonee kakaasnee jennee beektaan kuni maal dalagaa relaxation dalagaa. Yoo immoo block ta'e yoo walitti dhiphata jechuudha. Duraanuu dhiphataadha gubbaadhaan dhiphinnitti dabalameef jechuudha. Wantoota amma dubbataa turre bifa suuraatiin gaafa ibsinu fakkeenyaaf duratti namichi kun kana eessarraayyuu fuune jennaan bronkiyoolii kanarraa baasnee asaafinnu fakkeenyaaf kun noormaaliidha. Noormaalii gaafa duraanii san maal ture? Namtichi kun bal'aa ture bakki kun karaan qilleensi ittiin keessa deemu bronkiyaan kun jechuu bal'aadha. Boodarra garuu ni dhiphate. Sanumaa wajjin mukasiin keessa guute inflameeshiniidhaaf jecha. Yeroo kana qilleensi duraan hanga kana hundaan seenaa ture hangatti kana qofaadhaan seena. Sagalee maal jettu dhageessuu eegala namicha kana keessatti tii jettu dhageessuu eegala. Yaalli kan keenya gaa nuti gaafa yaallu karaalee sadii yaalla. Tokkoffaa dhangala'aan as keessa jiru kun qufa akka inni bahu taasisu. Kaan immoo alveolaa kana yookaan bronkiyaa kana jechuun bal'isu bronkoodaayileetarii dawwaatti jedhamutti kan inni bifa kanaatiin yaaluu dandeenya jechuudha.